Ashama harka fuune jirra jirtu nageenya keenya kan jaalala kabaja bakkuma jirtan sinaa gawwacha akkamitti suuraa yookaan viidiyoo tokko idileetii goone walitti hidhuu dandeenya. Okay, karaa salphaadhaan akkaataa salphaadhaan gochuu dandeessan isinitti argisiisa. Kana gochuuf aappii tokko isin barbaachisa. Egaa suuraa tokko yookaan viidiyoo editing gochuudhaaf aappii tokko isin barbaachisa jechuudha. Aappii kana Play Store keessaa haaraa bara 2022 bahe jechuudha. Nama miliyoona tokko oltu buufatee jira. Aappii kun aappii baay'ee bareedaadha. Afiliitara adda addaa, kalara adda addaa waan of danda'e guutuu qaba jechuudha. Aappiin kun barreeffama adda addaa irratti barreessuudhaan barreeffama naannessuu yookaan gara gaggashuu suuraas viidiyoos daqiiqaa muraasa keessatti akka barbaadetti viidiyoo suuraa baay'ee gashuudhaanis viidiyoo barbaadan gashuudhaan viidiyoo gara gaggashuu yookaan akka barbaadan isin gochuu danda'a jechuudha. Aappiin kun baay'ee bareedaadha. Viidiyoo editii gochuudhaaf viidiyoo TikTok keessa ta'u viidiyoo bakka adda addaatti maxxansuu suuraa audio gashuu aappii kun aappii baay'ee bareedaadha. Haala itti fayyadama isaa isinitti argisiisa. Aappii kana Play Store keessaa buufattu haala itti fayyadama isaa isin argisiisa. Obsaan viidiyoo kanatti nafaan tura isiniin jecha warri TikTok irraa immoo viidiyoo kana ilaalaa jirtan daqiiqaan gabaabaadha waan ta'eef TikTokiin hayyamu. Profaayila TikTok irra tuquudhaan mallattoo YouTube irraa daawwadhaa isiniin jecha okay aappii kana buufattu jechuudha. Aappiin kana jechuudha Viva Kaatii kana jechuudha aappiin kanaadha. Haaluma kanaan osoo qubee tokko indoo godhee description irratti barreeffama screen irratti jechuudha barreeffama argitan kana barreessitu jalqaba irratti isin baa aappiin bifa kanaan open godhin sena jechuudha. Start yookaan halluu ayyama beeksisa akkasii yoo isinitti fide xiyyuma gubbaa sana tuttanii deebitu jechuudha. Aappiin haaraa yoo beeksisa qaba aappiin tokko free waan hin taaneef egaa haala kanaan start yookaan seentaniin booda haala kanaan egaa isinii fide kan mallattoo maqasii kana editii kan jedhu kana filattu jechuudha. Asirratti filattu jalqaba irratti asirratti filanna. Egaa haala kanaan filanne kireetii kana filanna jechuudha. Mallattoo pilaas ida'uu kana filatanii gama galarii keessanii suuraa immoo viidiyoo barbaadantu fidduu jechuudha. Fakkeenyaaf akkana yoo irra seene asirratti viidiyoo edit gochuu barbaaddeemu imeejii barbaaddeemu imeejii jechuun suuraadha. Viidiyoo dhamoo suuraa fiddanii hidhuu barbaadan fakkeenyaaf suuraa dhumarraa jalqabnu suuraa imeejii bakka hidhu kanarra quba kiyyaan gadi tuqa waan as keessa jiru naa baasaa jechuudha. Galarii kiyyaan suuraa baay'inaan illee hin qabume kanuma fedhe irratti tuqu jechuudha. Suuraa kanuma waan keessaa xiqqoo waan ta'eef ni gaa'ee gaala kanaan godhe nikistiin ni jira jechuudha. Mallattoo naarraa kakaatu kana irra xuxxu jechuudha. Sirriitti ilaalaa irra xuxxanii achi dabarsitu. Haala kanaan suuraa isin barbaadan isiniif dhufee as keessa seenee jira. Yoo irra xuxnu suuraan kun ofumaan osoo nuti waa tokko ittiin godhini gara gaggaluu ni danda'a. Garuu bifa bareedaadhaan immoo gara gaggashuudhaaf jalqaba irratti barreeffama screen irraa isinii kaa'uudhaan sirriitti ilaalaa. Gara gaggashuuf barreeffama kana kadarratti jijjiiruu yoo barbaadanis istikarii backgroundii waan adda addaa jira. Jalqaba irratti as xuxxu jechuudha. As xuxxunna. Egaa as xuxxunnee waan baay'ee darga kanatti nuuf fida jechuudha. Aappiin kun haati kalarii ni jira. Waa baay'ee jira jechuudha. As oofamee hin dhumu keessa kan barbaadan irratti editing gochuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf asirra jechuudha kan barbaadan elli kanarra yoo kenne waan ofiin gara gaggashuudha kun jechuudha. Fakkeenyaaf gadi qabdu quba keessanii yoo gadi qabdan in deema jechuudha. Akkasitti deemuu jira. Yoo harka keessanii akkana gootanii deemsuu dandeessu. Suuraa kana gara gaggaluu yoo barbaadan akka fedhetti ani irraan balleessa jechuudha. Dileetii ni qaba yoo balleessuu barbaadan kan itti aanullee yoo akkasitti garagaluu barbaadan guutuu suuraa sana gozuma tokkoon garagashuu yoo barbaadan akka dhumaatti quba keessanii akkas qabdanii sarara kana jechuudha. Harka keessanii qabdanii achi dheeressu guutuu suurarra kaa'u goza tokkoon garagalu yoo barbaadan sarara keessanii dileetiin jira yoo gubuu barbaadan dileetii irraa gootu jechuudha. Haaluma kanaan filattu as keessanii jira jechuudha baay'ee waan ta'eef akkasitti gootanii quba keessanii bakka tuttuqaa deemtu jechuudha. Akkas
ittaanu maali barreeffama ittaanu kana aga waan isinii ta'e argattanitti kunillee maal yoon harka keejaan gadi qabna jechuudha. Asirratti godhu yoo barbaanne suuraa irratti baasa jechuudha. Kun akkuma argitanitti irraan guba kanas irraa gubee jira jechuudha. Kan itti aanullee akkas gootanii ilaaltu kalara jechuudha. Kun immoo kalara isaa maali? Kalara illee yoo barbaadan kalara isiniif ta'e harka keessan akkana gadi qabdu kalaruma sanarra guutuu barreeffama argachuuf barbaadan immoo xiqqoodhumasi harka keessanii sarara kana abdanii achi yooftan isiniif deema. Asirratti akkas ta'ee jira jechuudha. Amma xiqqoo akkana buttanii kalara barbaadan immoo gashitu jechuudha. Aappiin kun aappii baay'ee bareedaadha. Sekoondiidhaan kalara adda addaa gashuu akkasillee yoo gootanii kalara biraallee akkas gootanii kanas yoo gashuu barbaadan qubuma keessanii akkana gadi gootanii waan baay'ee jira jechuudha. Yeroon irratti dheerata waan ta'eef irraa guggubaa deema. Yoo gubuu barbaadanii dileetuma gootu dileetiin ni jira. Kunillee haaluma kanaan ola deemummoo yoo barbaadan istaadiima suuraa kanaan akkasitti jechuun achi immoo ofirraa deebi'uu yoo barbaadanis istaadiima suuraa kana gadi qabdu jechuudha. Akkasitti asaa deemuu yoo barbaadan deemi immoo ofirraa deebi'u viidiyoo namni baay'ee ideetii godhu aappima godhu akkasitti jechuudha. Asirra yoo gootan baay'ee wal keessa walitti deebisa jechuudha. Akkasitti akkuma argitanitti quba keessaniillee kana qabdanii akkas dheeressuu ni dandeessu. Akkasitti filattanii jechuudha. Akkasiniif ta'etti barreeffama dalga kana jijjiiruu kana filachuudhaan yoo akkasas gootanillee unuma deema jechuudha. Barreeffamni kun waa baay'eetu jira jechuudha. Gosa barbaadan barreeffama akkasiirra tuquudhaan eega kanarra tuqanii kun isiniif ta'e akkas gootanii jalaan filachuudhaan yoo kun isiniif ta'e ammas barreeffama biraa asirra ni jira filachuudhaan akka ajaa'ibaa akka barbaade isiniif godhaa jechuudha. Waan isiniif ta'e sana gadi qabdu jechuudha. Sa'aatiin hin ga'u jechuun nutti dheerataa waan kana keessa jiru guutuu isinitti argisiisuu hin danda'u. Isin irra tuttuqaadha bakka isiniif ta'e irratti idiitti godhaadha. Haala kanaan dhiifama daqiiqaan isinitti dheerataa jira waan ta'eef daqiiqaan dheeratus suuraa akkuma qabu viidiyoo barumsaa waan ta'eef ofsaa yoo barattan ogguu tokko isiniif galuu danda'a. Asirratti audio gashuu yoo barbaadanis suuraadha kun waan ta'eef audio fiduudhaa fi audio yoo gashuu barbaadan fakkii audio kana mallattoo muuziqii taappituu kana jira jechuudha. Isarra gadi tuttu xiqqaadha kanaan tuttanii asitti filannoo isinii kenna. Audio daawunloodii jira diivaayisii jira jechuudha. Asitti akkasitti audio barbaadan tokko filattanii irra rukuttu. Audio barbaadan tokko fakkeenyaaf audio isiniif ta'e dhaggeeffatanii kaatanii aadi bakka itti waan yoo rukuttan audioon sun dhufee asirra seena jechuudha. Walaloos ta'u waan ta'es ta'u audioon sun dheeraa yoo ta'e suuraa biraatti dabaluu dandeessu yookaan kan quba keessaniin sarara kana jechuun sarara kanarra gadi tuttanii akkasitti akkas dheeressuu ni dandeessu. Suuraa kana akkas dheeressuu ni dandeessu. Akkas akka audio kana wal simatu yoo immoo hin barbaanne akkasii quba keessaniin gadi tuttanii irraa gubduu jechuudha. Asitti yookiin immoo mallattoo ida'uu kana gadi tuquudhaan gama imeejii viidiyoo isin dabarsa suuraa biraa fiddanii gashuu ni dandeessu. Itti barreessuudha jechuudha. Amma akkamitti barreessin akkamitti seef goona daqiiqaan irratti dheerataadha. Itti barreessuuf immoo audio isin gashuu ni dandeessu. Kalara adda addaa baakiraawundii adda addaa dudduuba isaa waa baay'ee as keessa ilaalaati itti fayyadamaa ni jecha barreeffamuudhaa fi mallattoo taa guddaa ni jira jechuudha. Teestii kana irra tuttuu jechuudha. Mallattoo taa guddaa eegasii barreeffama isiniif ta'e asirratti ni barreessitu. Egaa haala kanaan barreessee ni jira dan gootu. Barreeffama kana guutuu viidiyoo kanarra kaa'uu yoo barbaadan qubuma keessaniin kana qabdanii sarara kana akkasitti dheeressitu jechuudha. Guutuu viidiyoo irra kaa'uu yoo barbaadan yookiin immoo karaa ittiin dhiiftu viidiyoo keessa akkaan as fuutaa irra kaa'eera jechuudha. Guutuu viidiyoo irra kaa'eera. Haala kanaan osuma sararri viidiyoo irra jiru baakiraawundii isaa yoo filachuu barbaadan taa guddaa baakiraawundii bakka jiru kanarra tuttuu jechuudha.
barreeffama sana haala kanaan kana keessa halluu isinii ta'e filattu. Halluu isinii ta'e haala kanaan filattu. Yoo kun dhumarra jiraates akkas gootanii guddiftu jechuudha. Haala kanaan raawwanneera. Keessaa bahuudhaaf immoo xiyyaas garagaltee kana irraa tuttu. Xiyya kana tuttanii barreeffama kanas jijjiiruu yoo barbaadan akkas gootanii sarara barreeffamarra keessanii as fakkiitti kanarra tuttu jechuudha. Fakkiitti kanarra yoo tuttanii barreeffama bifa adda addaatti isinii ba'a. Kalara harkaan gadi qabdu. Kalarri barreeffama sanaa diimaa ta'a jechuudha. Kan itti aanullee yoo tuttan akkas quba keessan yoo irra keessanii gadi qabdan barreeffamni sun gosa biraa ta'a. Baakiraawundiin isaa dudduuba waan godhe barreeffamni kun hin mul'anne. Irra deebi'ees yeroon keenya dheerata. Barreeffama kana immoo akka tokko gara gaggashuu yoo barbaadan akkas as deemtanii haaluma barreeffamichaatiin fakkeenyaaf akkasas godhe gara gaggashuu yoo barbaadan akkana jedhu kana akka keessaniin gadi qabdu jechuudha. Akkas gochuu yoo barbaadanis isiniif ta'uu danda'a. Ol utaaluu yoo barbaadanis akka inni ol utaalaa jiru kana isuma ol utaalu kan akkas gadi qabdanii barreeffamni keessan haala kanaan ol utaala. Yoo achumatti xiqqoo isaa soosoo barbaadanis akkas gochuudha. Akka barreeffamni ta'u gubbaarra akkas yoo ta'e aappii baay'ee bareedaa xiqqoo xiqqoodhaan isinii godhaa deema jechuudha. Barreeffama tokko gosa meeqatti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Akka barbaadanis sossoosuu akkas barreeffama isiniif akkas gadi qabdanii ka barreeffamaati jechuudha. Sararri barreeffama irra jira. Amma yoo irra tuqu barreeffama akka barbaadu. Egaa haala isinii ta'e akka isinii ta'etti dirqama akka kiyya kanatti godhachuu miti jechuudha. Akka isiniif ta'etti godhachuu ediitii gochuu dandeessu jechuudha. Akka isiniif ta'etti egaa raawwattanii xumurtanii ediitiin kun isiniif ta'een booda egaa raawwattanii gama galarii keessanii dabarfachuu fi barreeffama gubbaa kana jira irra gara tuttu eegasi 720 pm irratti gattutu jechuudha. Haala kanaan asirraa lakkaa'ee gama galarii keessaniitti darba. Yoo immoo deebisuu barbaadan wama bilbila keessan irraa deebisu akkana gadi tuttanii okkee yoo tuttan irraa deebi'a jechuudha. Viidiyoo yoo barbaadan viidiyoo dhuma tokkorra gadi tuquudhaan eegasii nikisitiirra tuquudhaan viidiyoo achi dabarsitu. Haala kanaan viidiyoo barbaadan viidiyoo duraan qabdan fakkeenyaaf viidiyoo kana godhee isinitti argisiisu. Viidiyoo sochootuudhaaf bakka isin filattanu bakka kana jiru. Viidiyoo sochootu bakka kana hin dagattinaa jechuudha. As keessaa filannoo aynata irra kaa'uu barbaadaniin viidiyoo sana gochuu ni dandeessu. Xiqqoo akkas viidiyoon kun garagalu yoo barbaadan akka keessanii as fuutanii kan biraa gootu jechuudha. Viidiyoos haaluma kanaan barreeffama yoo barbaadanis irratti barreessuudhaan yoo kaa'u kana kalara akkuma jalqaba suuraa hojjenneen viidiyoos hojjechuu dandeenya. Kaini maasterii taanee aappiin kun aappii baay'ee bareedaadha. Jalqaba viidiyoo kana akkasiin viidiyoo irraa mudee jalqaba intro bareedaa viidiyoo fuuldura jalqabbii gochuufis ni dandeenya. Egaa isinii galee abdii qaba. Haala kanaan viidiyoo bifa barbaanneen ediit gochuu ni dandeenya. Suuraa audio wajjiniin jalqaba irratti xiqqoo si yaalaati warreef ediit gochuu feetan suuruma xiqqoo gaggashaati yaalaati irra deddeebi'aati.